ما كيسرتي برو يتين اوكي اي نوجي مريت ديم دنا ما يسنا تشتي غزيني مرينا ولا نجتن اني نموت في دم كان وجهي مريد ماجر نموت اما في دم كان وجهي achirratti waan dubbadhe qabaani achirratti maal dubbatte yoon anjettan amantaa wanni adventistiin amantaadha jedhee dursa gartee na gaafate la amantaa ka jedhu gartee ammasaafa keessatti nagarreen jedheen hin agarreen jedheen gingaruu gartee namni baafatee afaan namni baafatee ni jedha ani garuu nagarreen jedheen kanarratti wali seenee isaan borcinaan achumatti garteetiin hin dhaabeen borcuu isaan eegalanii jennaan اوكي فيديو رتي السلام عليكم اكسي نينجن جانيتي جرا فيديو هسته كدا غنيتي نينجن جمال رتي نينجن كا جداني مال السلام عليكم جچون غرتي يو جداني ليو ديساني لي منا غبايانه مالتون راي رتريما مالتون راي رتانه يو سلام غافتني غافتو باتني دنتي سانيتي قرا امني كو غرتي نينجبالا فينا قبا وان كيسا واي امنتي جيس غافتن امنتا dhageeffad wannuma ani Iisaa fi Yesuus tokkoo miti jedhe takka lammaffaa Qur'aanaa fi matsaafni tokkoo miti jedhe gargari lama an kitaaba garteetiin Injiilaatii fi kitaaba Tawraatii kitaaba Zabuurii hin agarre eessa jira jedhee waan gaafadheefi kanumaaf naggubatan malee waan biraatii miti an qabeenya isaanii fudhadheetii miti isaan jalaa hateetii miti amantaa islaamaa tuqeetii miti arrabseetii miti hin arrabsinelle arrabseetti miti waan jenneenille amantaan islaamaa mudaa qabdi bakka takkatti jedheen beekwan guyya takka jedheen beekwan yoo amantaa islaamaa jarri kiristaanaa dhufanii garteetiin irraa waa jedhan tokkoffaa irratti mana kiyya keessatti noo jedhee namni afoo dhaabatu an sirriim jenne jedheeni namni dhaabatu mana kiyya keessatti argitan argu baattanillee dhiisaa tayaada jarri kun ammoo waan kayrii arguun danda'u jarri kun waan mane bad waan aibii malee waan arguun danda'u tokko irratti isaan maan barbaadu walii gaddeeman solo barbaadu walii gaddeeman asoo bareedu gartee hundeesse eenuni okay ariyo namalle qaalidu sifin kan ariyo namma ordafa amantaa islaamaa techu ariyo nan qammarratti ammalle ordafa amantaa islaamaa techu ya kana gaafadhu amantaa kee maali yaa bakka maaltu na gaafadhu eeyyan islaamat dhumate waan bareedaadhaati ali bin kan ali Khalid dun damar ali bin kan ali frodhu mutra qabadhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tapi waraana misi waraanu sakkan dubbanne jittuun akkan dubbanne waarii ofeeggannaa si kenneera. Cal'isi akka namni sii caqasi nama akkan dubbanne cufa xumureeraan. Okay. Ali dubbadhu waan ta'e tadi akkuma inni hime kana moo akka biraati moo hime waliin jirraaje akkamitti jarsan isin dhufuu danda'an viidiyoo sanis akkamitti waraabamte waan san naa ibsi. Achirraa kaasi waa'ee isarratti aariyoo agarte nu ibsi. اوكي ما شاء الله. جلقبرة الحمد لله صلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. جلقبا مجاوهيتني قال لي توكو والقرئ كانوا وجه مرياتي توكو وقايني والقريني كهو ايغاسي اريهون اتشجر قياسنيف namtichi kun eessumatti walii ooltiini kan mucaa inni walgareeni jedhee mucaasa wajjin marihatee kahee jennaan maal jedhaniini ariyoo annama muslimaa se hayyuu jedhen areedallee irratti ilaalee waa hundaa irratti ilaalee ani nama muslimaa se haa osoo nama muslimaa jedhee yaadaa tuwwan eessuma walii ooltii wal mormitii eegasii arihoon itti lufee ila qur'aanu akkana jedhaa naan jedhee jedhe hagana mucaan ani beekumsa hin qabu nama beekumsa qabu fidadhaa anis ujeellee wajjin hojjedhu takka isnii fidaa ani nama beekumsa qabu miti jedhanii mucaan nu fide eega mucaan nu fide ani qaallicha kan bichaan beekaa ariyoo muslimaan beekaa waggadhannee teenneetiniin jennu eegaa muyattiin takkallee ta dhuftee achi jirtuttu jira mucattii tana namtichummaan inni wajjin deemu kun maal jedhee isiillee nama amanuu heduu guyyaa har'a amanuu heddii isiin gara islaamummaa dhuftee
akkasuma nama caalimaa tokko maqaan isaa Abdul Qaadir jedhama Baalee irraa dhufa caalima islaamummaa keessaa gara kiristaanummaatti dhufe jedhanii nu yaamannus nullee ka ittiin dhanne nama caalimaati islaamummaa irraa gara kiristaanummaatti dhufe nama caalimaa kana maaliif dhaqe islaamummaa keessaa dogongorri inni dhaqee dhabeetiin argeetiin hin dhaqe sun maaliidha waan jennuun nan waggaranneetiin hin jennu nuti nama caalimaa garuullee hin dandeenye ari'eelleen kaanillee beeku ka innillee na beeku ani caalimaa illee san beeku ijaazaallee sheekanne irraa argatellee hin beeku giraana gabbee sana booda haganatti maritti seenne wagga maritti seennu amantii isaa wayita iyyaafanneetiin hin jennu amantii kiristaanummaa keessaa wannaa nutti himate Allahumma salli ala Muhammad Adventistiidhaan nuun jedhe Adventistiidhaan jedhee eegasii islaamummaa irraa gaafii qabu itti seenne wagga islaamummaa irraa gaafii qabu bichaa gaafataatiin hin ture gaafii ani hin gaafanne jalqaba irratti jechuudha islaamummaa irraa gaafii inni qabu yoo na gaafataatiin hin turu macaafni Tawraatii fi Injilfaatii eessa jiran waan jedhu na gaafateetiin hamma dandaheen deebisee fi amantiin isaa yoo iyyaafanneetiin hin jennu amantiin isaa Adventistiidha. Amantiin koo Adventistiidha dee eegasitti mucaan Abdurrahiimii wajjin dhufe tokkollee hin jira ariyoo bacirraa shedeen giraayyuu gabbahee inni faati itti fufneetiin akira waggachii baanullee maaliif akkana taate waan jedhullee ani gaafadhe laa akkuma nurratti duultan sanii yoo nurratti duultan yoo kana hin tahini ani gorseera akka kiyyatti kunootiin ni na birara wallahi amantii namaaf hin qabattu jedheni wagga sanillee gorseera ammallee hin gorsa ati amantii namaaf hin qabattu amantii kaati qabattuuf rabbii kan keetiifi waan jedhuun mataa kan keetiif qabatta egaa hoo yoo qabatteetiin hin jette jannata dhaalta waan jedhullee ittime laa akkuma nurratti duultan sanii yoo nurratti duultan malee ani waan uf duuba deebi'u hin qabu gara araara Yesuus Kiristoos dhaqeetiin hin jira Yesuusin jaaladheetiin hin jira fudhadheetiin hin jira erga deemee tureera maal gochaa xaartanii naan jedhe lakki xaariitiidhaa miti kuni amantiin dhimma lubbuu kan keetiiti malee dhimma kootii miti as deebii jedheeni eegasii haga lakkoofsa wal qayyarree wal biraa kahiiti viidiyoo hedduullee ni qabna anis sagalee isa wajjin qaanne saatii 2 fi daqiiqaa 16 kan inni islaamummaa bichaa irraa gaafataatiin hin ture jechuudha osoo waan biroo gaafii kennatti hin seenin ka inni gaafataatiin hin ture kun riikoordii hin qaba waan ta'eef saatii 2 fi daqiiqaa 16 guutuu kan inni gaafataatiin hin ture bifa viidiyootiin alatti bifa riikoordiitiin bifa viidiyootiinis ka Abdurrahiim Faatii waraabbatteetiin hin jettanii jira egaa kana hunda irratti islaamummaa irraa gaafataatiin hin ture islaamummaa irraa waan shakkii itti tahi jechuudha akka yaada isaatiitti ammoo kanuma wajjin siif gabaabsa kanuma wajjin wanti inni hamma isaati saniititti himate amantiin kiyya islaamummaa gadhiiseeraadha ammoo gaafiin tokko kan isa gaafadhe ni jira quraanni dogongorattee yaaddanna ani quraanni dogongora siin hin jedhu naan jedheera quraanni dogongora siin hin jedhu jecha kana ammoo ofii isaati anaan jedheera quraanni dogongora hin jedhu jedhe ammoo hoo amantii islaamummaa gadhiiseetiin hin jira egaa quraanni dogongora hin jedne rabbiin amantiin dhugaa amantii islaamummaati jedha quraana deebihillee waan jedhu bifa nasiyaatiin walii dhaamneerra bifa kanaa wajjin haasaa turre siniin jedha kamujattiidha ammoo nama caalimaattu baalirraa dhufaa jira namni caalimaa namni islaamummaa keessaa bahee ittiin jedhe jennaan jechi mujattiin jette tokkotu jira namni caalimaa kunuu dogongora wahii islaamummaa keessaa argee bahe waan ta'eef yoo islaamummaa keessa dogongorri jiraate anis keessaa baha kan jedhe ammoo mujattiidha malee isaadhaa miti sobolirra kaa'uun hin ta'u waan ta'eef nama caalimaattu as deebihe jennaan mujattiin yoo namni caalimaa kun achi as deebihe innuu dogongora argee deebihe waan ta'eef islaamummaa keessa yoo dogongorri jiraate ni baha jette eegasii dogongora dhabdeenna isinlee islaamummaa keessatti hafteetiin hin jirti alhamdulillah summa alhamdulillah waan akkasiiti Carana ganita badhaasa takka. Simin kan Khalid. Okay, Khalid from Wadon dubbanni duratti. Ayyee galatoomaati. Kan biraa nuti ariyoorraa wal dhabbii dhuunfaa wayii hin qabnu. Wanti wal loliisa wayillee hin qabnu. Nuti namni kamiyyuu nuyiif diina miti. Eenyuu nu taanaan jechuudha.
garuu wanti walitti nu fidu dhimma amantaati. Dhimmi amantaa immoo qulqullaa'uu qaba. Asirratti wanta jechuu barbaadu nuti ragaa of hirkaa qabnu hin dhiyeeffannaa. Inni immoo ibsa nuu kennee waan sana irratti ibsa nuu kennee yoo muslima ta'e ani muslimadha jedhee nuuf deebisu. Ani ammaa fi ragaa kiristaana ta'uu isaadhaa viidiyoo daqiiqaa lamaa wayiin mul'isa. Viidiyoo sana irratti immoo deebii nuuf kennu ishii badhaasa. Tole? Video mul'isa iyyee wattu bikkuma isaa tanaan si buusa. Hin mul'ataame? Inni kun Paastar Abdoo jedhama. Paastarii guddicha jiraati. Inni kun immoo ari'uudhuma kanadha. Mee waan inni jedhu waliin dhaggeeffannu. Nagaan dachaa isiniif haa baay'atu. Sheekii keenya kana walitti araaramne irraa isa ji'a kan addaatiin dura waan ta'aa ture beektu. Waaqayyo ulfaatu obsanii Waaqayyoon eeguun kunoo kan argaa. Egaa Waaqayyo haa kabajamu. Kunooti akka durii miti areedi kiyyaaf ka isaanillee wal fakkaataa miti amma. Yesuus haa ulfaatu walitti araaramne jirra warri araara kennaa gammaddan. Waaqayyoon nu galateeffadha. Sheekii kanas immoo jajjabeessaa. Yesuus moo aadaa yoomiyyuu Kiristoos malee kan immoo hin jiru. Araara goonee wal dhungannee ceephoo keenya buufannee innis immoo lammaffaa immoo assaayimentii seexanii natti kennuun fudhadhu argaa jedhee jira. Kan Kiristoos ta'eeraan isaa galee jira mana Yesuusitti. Waaqayyoon galateeffadha waa'ee isaatii fi egaa amantoonni naannoo Shaashamannee jirtan immoo jajjabeessaa. Egaa waliin waaqeffadha Yesuusiin fillafiitii bahee waaqeffata si'achiin illee fillafiitiitti gooftaa Yesuusii waaqeffadha. Guddaan si jaaladha. Miidiyaa irratti anis immoo sababa hammiin ta'aa ture sanaafis jechi anillee siin jedhe gaariin turre wantoonni ta'ameef garuu miidiyaa irratti anarratti qoratamee jennaanidha. Utuma isaan guddisuudhaaf yaalii godhu utuu isaan wajjii badii ga'u seedhanii fuudheen namootuma sammuu nagayaa kana balleessa. Inni kunis immoo kan isaa wajjii intervii godhaa ture inni dhufa guyyaa tokko isaanis immoo akkuma nagaa ta'a nagaaf tokko namni waan balleessarraa bara itti dhaga'ama waan balleessarraa. So egaa wantan jechuu barbaade ammas irratti ragaan baay'eedha. Fakkeenyaaf inni illee afaan isaatii kan inni Yesuus gooftaadha jedhee dubbate gurra keenyaan dhageenyee turre. Amma nuti qalbii namaan beeknu amma isuma irraa gaafii barbaadna nuti amma walumaa galatti paastariin jiraadhaa kunoo deebi'ee jira kan Yesuus ta'ee jira walii waaqeffadhaa jedhee uummatatti dhaamaa jira. Viidiyoon baay'een ni jira. Walumaa galatti amma inni mee waan kana irratti ibsa nuuf kennu. Paastar Abdoon inni deebi'ee jira kiristaana ta'ee jira jedhee amma kunoo viidiyoo jechuun viidiyoo duraan waraabee ture. Akkamiidha waan kun waan jedhu mee ibsa nuuf kennu inni mime. Achirratti Ustaaz Khalid osoonii fi deebisaatti hin deebine ari'oodhaaf wanta hin dabaluuf maali beektaa ari'oo wannan si dabalu takkatti qofa wanni tokkichaan sun maalidha amma an akka mataa kiyyaatti nagamame an akka mataa kiyyaatti amma haasawa amma Ustaaz Khalid dhiyeesse kana abdootu haasa'ee abdoonni waa'ee kan kee yoo haasa'e dhibbaan dhibbaan fudhachuu hin danda'u akka mataa kiyyaatti garuu ammoo ati areedallee haadatte sun ammoo uhumaa haadatte dhayxee bira dhaabbatte areenillee haadamuun kun ija kenna agarre waan ta'eef ammas la haasawa qofat anama wallahi irraan fudhadhu an Khalid waan ta'eef osoo hin taane anama waa'ee Khalid yoo waan barbaade haasa'e narraa hin fudhadhu narraa haasa'e yookaan ammoo isaa irraa haasa'e anatu irraa haasa'e waan ta'eef haga abbaan hin dubbanne tomaa gochuu hin danda'u garuu ammoo bakki an xiqqoo wanni haasaan abdootii fi haasaan Khalid Abdoo as dhiheessan kun ragaa naa ta'aa jiru bakka areeda xiqqoo malee anarraa wanni jettee xaragdee qulqullooftee afoo dhaabbatti sun Photoshop illee Photoshopidha takka AI dha malee areedi kee takka haadamee takka jara wajjin dhaabbannee walitti qabiitii nuu deebise obboleessa kee ani wallaahi bila ansi jaaladha hammeen siif hin qabu deebisaa kan siraan deebise dhiifama wajjin. Baay'ee galatooma. Mee ka amma garteetiin viidiyoo as bahee fi areeda ka jedhamuu fi ture kuni waan ture waan har'aati miti. Waan ture ammoo
kaayamee yoo xiqqaattee naannoo kas hoggaa 2 moo 3 naannoo akkasiiti. As bahamee har'a gartanii addisii godhanii irraa haasa'an. Na jaalattammoo na jibbitan isinirraa illee giroon qabuun. Jaalala keessan ka garteettiin afaanii kana kiisa kaadhaa. Kanaa dantiin qabuun. Tokko inni lammaffaa ammoo isa gargaara maarree asitti wanni jedhaa jira inni waaqeffataa jira jajjabeessaan ka jedhe kun kijiba isaati. Isumattuu gartee deebisee himee jira waan ta'eef. Kuni kijiba isaati. Anas keessatti garteettiin sagaleen kiyya waan dubbatame tokko illee hin qabu. Lamo maarree as keessaa garteettiin qalbii namaa hin beeynu warri garteettiin garee baafatee deemu kun akka qalbii kan kee beekutti sirra haasa. Akka waan qalbii kan kee beekutti. Qalbiin kan kee kana ka rabbii walitti rarra'uu fi kan walitti rarra'u akka waan sirraa beekutti sitti haasa. An kanarraa dantii takkan qabu. Abbaan feete waan feete haasa'uu mirga guutuu qabda. Mirga guutuu qabda. Kanaafillee bakka isiniin kennuan. Isinii galee kanaafillee waan isin sheladhaa jiru hin qabu. Hoggaa dheeraa waliin turre yoo xiqqaatte hoggaa 8 ol ka waliin turre wal beeyna waan isin irratti qindooftanii deemtan duula isin geggeessitan hadhallee ni beeyna borullee ni beeyna. Kanaafi bakkan kennu kuni soba isiniin jedhee jira. Allaqe soba. Soba jee jira gaafii isin gaafataniif. So ammaati Ariyoon hordofaa amantaa Islaamaati masgiida dhaqee salaata Quraana ni qara'a. Moo wanni guyyaan hojjechaa jirtu waan biraati. Gaafii akkanaa osoo naa dhiiftanii kanarratti qoya nan deebisaa. Dhiifama naa godhu. Nan deebisaa gaafii kana. Mudii tarri Ustaaz Qaasimaa gaafatu jedhan an gaafii jajjaban isarraa qaba. Isin mara bakka bu'ee waan gaafadhu qaba. Yeroo takka hayyama naa gootu warri mudii taroota. Hayyama sii goona. Tana deebisaa Ustaaz. Hayyama stop. Amma na dhagayi. Tana deebisa. Laa tana deebisa dura Ustaaz gaafii amma siina gaafatame tana deebisa. Deebis.